Akkam jirtu nagaa galata waaqayyoo kitaaba lafa jirtan hundumaatti nagaa firaadii waaqayyoo isiniif baay'atu jecha har'a sagalee waaqayyoo lafa tokko dubbiseen yeroo wal wajjin barannu ta'a. Kutaa sagalee waaqayyoo guyyaa har'aa wal wajjin dubbisnee irratti barannu keessaa Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 3 hamma 14 akkas jedha sagaleen kun nan dubbisa. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kristos isa karaa Kristos Eebba Hafuuraa hundumaan waan waaqa irraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'u. Inni uumamu biyya lafaa duraa iyyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kristos nu fo'ateera. Waaqayyo karaa Yesuus Kristos ilmaan isaa taanii akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Dubbii kana waaqayyo kan nutti dubbatuuf yeroo waaqayyoon kadhannee itti galluun ta'a. Uftaan dhumaa dandeessu Yesuus ilma waaqayyoo dubbii dhugaa sagalee dhugaa amma isaatti kan nuuf qabdu nutti dubbachuun nu barsiisuun fedhaaf jaalala kennuuf haa ta'u. Gurra hafuuraa keenyaa nu banii ija hafuuraa keenyaa nu banii ati nu barsiisi akka fedha kee akka jaalala kee haa ta'u fedhii fagee kee qofaan duratti haa ta'u. Ameen. Egaa sagalee waaqayyoo guyyaa har'aa kana wal wajjin barannu macaafa qulqulluu irraa dhaabanneeti Efesoon boqonnaan 1 lakkoofsa 3 amma 14 kan jiru kana yeroo wal wajjin dubbifanne yookiin immoo namoonni qixa garaagaraa jirtan lafa garaagaraa jirtanii sagalee kana dubbifattanii akka wal wajjin barannu ta'a. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Egaa sagaleen kun akkas jedha mata dureen isaa irraa kan gaafa ilaallu karaa Kristos Eebba Hafuuraa Argachuudha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Nuti warri Yesuus Kiristositti amannee jirru Yesuus Kristos fayyisaa lubbuu keenya godhanne fudhanne jiru karaa gooftaa keenya Yesuus Kristos Eebba Hafuuraa qabna. Kanaaf egaa sagaleen kun akkas jedha karaa Kristos Eebba Hafuuraa Argachuudha. Karaa eenyu? Karaa Kristos, karaa gooftaa keenya Yesuus Kristos yookiin karaa Kristos yookiin karaa Masii yookiin karaa Yesuus ilma waaqayyoo Eebba Hafuuraa Argachuu. Maqaa waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Karaa Kristos Eebba Hafuuraa Argachuu. Mata dureen nuti guyyaa irraa wal wajjin ilaallu akkas jedha. Kutaa sagalee waaqayyoo kanarra dhaabannee mata dureen nuti irraa wal wajjin ilaallu kan akkas jedhu ta'a. Karaa Kristos Eebba Hafuuraa Argachuu. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Karaa Kristos Eebba Hafuuraa Argachuu yookiin karaa Masii ilma waaqayyoo Eebba Hafuuraa Argachuu yookiin karaa Yesuus Kristos Eebba Hafuuraa Argachuu yookiin immoo karaa isa waan hundumaa gochuu danda'u kana karaa isa waan hundumaa gochuu danda'u aanguuf aabuuf harkaa qabu karaa isa waan hundumaa gochuu danda'u kana karaa gooftaa keenya Yesuus Kristos kana Eebba Hafuuraa argachuu akka dandeenyu mata duree kanarra dhaabannee guyyaa har'aa yeroo wal wajjin barannu ta'a. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Hafuurri namaa kan eebbifame gaafa hafuurri namaa eebbifamu jireenyi namaa eebbifamuu danda'a eenyummaan namaa eebbifamuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa sagaleen kun akkas jedha waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kristos isa karaa Kristos Eebba Hafuuraa hundumaan maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Eebba Hafuuraa hundumaan yookiin Eebba Hafuuraa hundumaan maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Waan tokko nuti waan lama nuti waan sadii nuti waan sana waan kana nuti ta'ini Eebba Hafuuraa hundumaan isa nu eebbise kanaaf maaltu haa ta'u galanni haa ta'u maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Egaa karaa Kristos Eebba Hafuuraa argachuu ergeenne tokko jennee kan nuti ilaallu inni jalqabaa Waaqayyo Abbaan karaa Kristos Yesuus Eebba Hafuuraan nu eebbise. Maqaa Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo Abbaanii Waaqayyo inni jalqaba ture ammas kan jiru inni tokkicha ilma isaa gara biyya lafa kanaatti nuuf ergee inni immoo ergamee gara keenya dhufee foon uffatee bifa namummaa uffatee cubbuu keenya hundumaa baatee fannoo irratti ol ba'ee fannoo irratti fannifamee cubbuu keenya hundumaarraa inni bilisa nu baase inni nu qulleesse gooftaa Yesuus Kiristoos inni immoo Waaqayyo biraa kan ergame Waaqayyo nuuf kan ergee Waaqayyo Abbaan karaa Kristos Yesuus Eebba Hafuuraa hundumaan nu eebbise. Eenyutu nu eebbise? Waaqayyo Abbaatu nu eebbise. Waaqayyo Abbaan kuni tokkicha ilma isaa nuu kenne inni nuu kenname kun immoo gara biyya lafa kanaa dhufee cubbuu keenya hundumaa baatee hafuuraan akka nuti eebbifamu Eebba Hafuuraan nu eebbise jechuudha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Inni lammaffaa waan waaqa irraa nu eebbise. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Waan waaqa irraatiin nu eebbise. Waan lafa irraatu hin ta'in waan waaqa irraati. Waan hin banne, waan hattuun hin fudhanne, kan daanuun hin nyaanne, kan hin darbine sanaan nu eebbise. Waan waaqa irraatiin nu eebbise. Boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa akkas jedhan dubbisaa. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Waan waaqa irraatiin nu eebbiseedha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Boqonnaan 1 lakkoofsa 3 irratti sagaleen Waaqayyoo waan waaqa irraatiin nu eebbiseef galanni haa ta'uudha. Waan maaliitiin waan waaqa irraa isa nu eebbise maal haa ta'u galanni haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo Abbaan inni jalqabaa Waaqayyo Abbaan karaa Kristos Yesuus Eebba Hafuuraan nu eebbise jennee tokkoffaa irratti lammaffaan waan waaqa irraa nu eebbise.
Inni sadaffaa jaalalaan nu fu'ate. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Maal ta'e jaalalaan nu fu'ate. Jaalala nutti agarsiise oliif oo'u akka barruuf nu barsiise gooftaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa kanaa dhufee jaalala nu agarsiise gad of deebisee miilla bartoota isaa eegee nullee gad of deebisu akka barruuf nu barsiise jaalala nutti agarsiise. Nu otoo gatii tokko isaaf hin kanfalini homaa tokko otoo isaaf hin goyin gatii keenya kanfalee jaalala nutti agarsiise. Kanaaf jaalalaan nu fu'ate. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Jaalalaan nu fu'ate. Karaa Kristos Eebba Hafuuraa Argachuu. Eebba Hafuuraa kan nuti arganne inni sadaffaa jaalalaan nu fu'ateetu Eebba Hafuuraa akka nuti argannu nu godhee jechuudha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Egaa inni arfaffaa ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf nu fu'ate. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanas boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irraa akkasitti nan dubbisa. Sagaleen kuni Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isa gaariitti yaadaan nuuf qabeeraadha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf akka fedha isa gaariitti yaadaan nu qabeera. Kanaaf karaa Kristos Eebba Hafuuraa argachuu kan nuti dandeenyu yookiin nu dandeessise inni arfaffaa ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf yookiin immoo ilmaan isaa waan taaneef Eebba Hafuuraa keessa warra qooda qaban warra gahee qaban taanee argamne jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Inni shanaffaa yaadaan nu qabeera. Eenyutu Waaqayyo inni tokkicha ilma isaa nuuf kenne. Tokkichi ilmi isaa kun immoo inni gara biyya lafaa dhufee cubbuu keenya hundumaa nurraa fuudhee inni cubbuu keenyaaf waraaname inni cubbuu keenyaaf fannifame inni cubbuu keenya fannoo gubbaarratti xumuree bilisa nu baase kuni maal nu godheera yaadaan nu qabeera. Nu akka yaada Waaqayyoo hin jiraanne malee sababii Waaqayyo yaadaan nu qabee jiruufi haga nuti lafa ga'u qabnu ga'eenyutti wanni tokko nutti hin ta'u jechuudha. Sababii isaa Waaqayyo isa waan hundumaa gochuu danda'u Waaqayyo isa kaleessa ture isa har'a jiru bor jirutu wajjin jira jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Egaa kanaaf inni shanaffaa yaadaan nu qabeera. Maal nu godheera? Yaadaan nu qabeera jechuudha. Inni ja'affaa dhiiga isaa nuuf dhangala'ee Eebba Hafuuraa kan nuti eebbifamne yookiin Eebba Hafuuraa kan nuti arganne inni ja'affaa dhiiga isaa nuuf dhangala'ee. Dhiiga eenyu? Dhiiga nama isa guddaa ta'uu hin ta'in, dhiiga nama isa qabeenya qabu ta'uu hin ta'in, dhiiga namoota lafa garaagaraa jiraatan beekamtii qaban ta'uu hin ta'in, dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin masii isa jiraataa ta'e sana dhiiga isaa nuuf dhangala'een Eebba Hafuuraa arganneerra. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Egaa sagalee Waaqayyoo lafa kanatti akkasidha. Boqonnaan isaa tokko lakkoofsa 7 irratti akkasidha. Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuu qabnaadha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Kiristoos maal ta'uu isaatiin dhiiga isaa nuuf dhangalaasuutiin dhiiga isaa nuuf dhangala'een Eebba Hafuuraan eebbifamneerra jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaa macaafa lafa kanatti macaafni kun gaafa dubbatu Efesoon boqonnaan isaa tokko lakkoofsa 7 irratti akkuma sagaleen kun dubbatu dhiiga isaa nuuf dhangala'een Eebba Hafuuraan eebbifamneerra jechuudha. Yookiin warra Eebba Hafuuraan eebbifaman taaneerra jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Obboleetti ko namooti lafa garaagaraa jirtan dhiigi Yesuus Kiristoos niif dhangala'eera. Warri dhiigi Yesuus Kiristoos niif dhangala'e immoo Eebba Hafuuraa eebbifamaniiru. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Jireenyatti, hafuuratti, foonitti eebbifamaniiru. Kanaaf nu warra eebbifamedha. Kan nu eebbise gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa dhiiga isaa nuuf dhangalaase sana jechuudha. Dhangala'uu dhiiga horiichaa yookiin dhangala'uu dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Eebba Hafuuraa sana arganne jechuudha yookiin Eebba Hafuuraa sana qabnaa jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf inni torbaffaa dhiifamuu cubbuu argachuu keenyaan Eebba Hafuuraan akka eebbifamnu taane yookiin Eebba Hafuuraa sana akka argannu taane jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Maal ta'uutiin dhiifamuu cubbuu argachuu keenyaan dhiifamuu cubbuu kan nu kenne cubbuu keenya kan nuuf hiise gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha yookiin masiisa jiraata sana jechuudha. Dhiifamuu cubbuu argachuu keenyaatiin Eebba Hafuuraa akka argannu taane jechuudha yookiin immoo Eebba Hafuuraa warra argatan keessaa warra qooda qaban taane argamne yookiin qooda qabaanne jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf egaa karaa Kristos Eebba Hafuuraa argachuu karaa Kristos Eebba Hafuuraa kan nuti arganne inni torbaffaa dhiifamuu cubbuu argachuu keenyaan
Ifamu cubbuu kan nuti arganne immoo Gooftaa Yesuus Kiristoos nama hundumaaf gadi of deebisee keessa dhangalaasee cubbuu keenya hundumaa irraa nu qulleesse. Inni foon uffatee gara biyya lafa kanaa dhufee cubbuu keenya hundumaa irraa nu qulleesse kanaanii jechuudha. Sagalee Waaqayyoo kuni hin dubbataa jechuudha. Efesoon boqonnaan isaa tokko lakkoofsa 4 yoo dubbifanne hin arganne jechuudha. Gammaatti lafa kanarraa lafa biraan deemne lafuma kanarraa wal wajjin ilaallaa jechuudha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Saddeettaffaan ayyaanni inni nu irratti dhangalaase baay'eedha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ayyaanni inni nu irratti dhangalaase maalidha? Baay'eedha. Sababii baay'achuu ayyaana Waaqayyoo argannee fi eebba hafuuraa eebbifamne jechuudha. Gin eebba hafuuraa warra argatan taane jechuudha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ayyaanni Waaqayyoo waan hundumaa nama dandeessisa. Ayyaanni Waaqayyoo waan kam keessatti injifannoo namaa kennuu danda'a. Ayyaana Waaqayyoo yoo qabaanne nu ga'a. Qabeenya caalaa beekumsa caalaa waan kam caalaayyuu ayyaanni Waaqayyoo nuuf ga'a waan ta'eef ayyaanni Waaqayyoo waan hundumaa nu dandeessisu waan danda'uuf injifannoo nuu kennu waan danda'uuf jechuudha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf inni 8ffaa ayyaanni inni nu irratti dhangalaase baay'eedha. 9ffaa karaa Kiristoos fo'amneerra. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Yookiin karaa isaa waan fo'amnee fi eebba hafuuraa warra argatan taane. Warra fo'aman waan taaniif maal taani? Eebba hafuuraa warra argatan taane. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Warra kam? Warra eebba hafuuraa argatan. Warra kam? Warra eebba hafuuraa argatanii eebba hafuuraa qabanidha jechuudha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Galanni isa jiraata faatu. Kanaaf egaa nu eebba hafuuraa qabna. Karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eebbifamneerra. Ijoollee Waaqayyoo akka taanee jirutti Waaqayyo inni nu jaallate kun tokkicha ilma isaa nuu kennee inni nuu kenname kun immoo karaa isa nuu kenname kana immoo eebba hafuuraa arganneerra. Nuti warra eebbifamedha jechuudha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Inni 10ffaa hafuura qulqulluu isa abdachiifamnee fo'amneerra. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Oromoota keessaa biyya lafaa keessaa hafuura qulqulluu isa abdachiifamne sana maal taaneerra fo'amneerra jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hafuura qulqulluu isa abdachiifamneen isa waadaa nuu galame sanaani isa abdachiifamne sana maal taaneerra fo'amneerra. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf egaa hafuura qulqulluu isa abdachiifamne sanaan fo'amneerra. Lakkoofsi 11 kaasee dubbiseen sagalee kanaa gara goolabaatti deema. Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaattii fi akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godha. Nus immoo akka inni yaadee qopheesse of duraa qabutti karaa Kiristoos fo'amneerra. Hafuurri qulqulluun qabdii keenya jechuudha. Qabdii isa nuu ta'e sana jechuudha. Hafuurri qulqulluun qabdii keenya. Qabdii isa nuu ta'e sanuuf kenname sana jechuudha. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Akkasidha. Lakkoofsa 14 irratti hafuurri qulqulluun immoo warri kan Waaqayyoo ta'an galata ulfina isaatiif yeroo furamanitti wanta nuyi argachuu jirruuf qabdii keenya. Waan nuti argachuu jirruuf hafuurri qulqulluun maal keenya? Qabdii keenya. Hafuurri qulqulluun qabdii keenya. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo gaarraa kan nuti wal wajjin barannee Efesoon boqonnaa isaa tokko lakkoofsa 3 kaasnee aga 14tti mata duree eeggasedhuun wal wajjin ilaalle karaa Kiristoos eebba hafuuraa argachuu. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Karaa eenyuyyuu miti karaa Kiristoos eebba hafuuraa. Eebba hafuuraa akkamitti arganna yookiin immoo akkamitti arganne isa jedhuu fi Waaqayyo Abbaan karaa Kiristoos Yesuus eebba hafuuraa nu eebbise. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Inni jalqabaa Waaqayyo Abbaanii karaa Kiristoos Yesuus eebba hafuuraa nu eebbise. Lammaffaa waan Waaqarraa nu eebbise. Sadaffaan jaalalaan nu fo'ateera. Inni afuraffaa ilmaan isaa taanee akka guddifamnuuf. Inni shanaffaa yaadaan nu qabe. Ja'affaan dhiiga isaa nuuf dhangala'eera. Torbaffaan dhiifamuu cubbuu argachuu keenyaan. 8ffaan ayyaanni inni nu irratti dhangalaase baay'eedha. 9ffaan karaa Kiristoos fo'amneerra. 10ffaan hafuura qulqulluu abdachiifamnee fo'amneerra. Hafuura qulqulluu abdachiifamne sanaan fo'amnee eebba hafuuraa arganne jechuudha. Karaa Kiristoos eebba hafuuraa argachuu kan nuti ittiin xumurru kan guyyaa har'aaf ittiin goolamnu hafuura qulqulluu isa abdachiifamnee fo'amneerra. Isa fo'amne kanaan jechuudha. Karaa Kiristoos eebba hafuuraa argachuu. Eebba hafuuraa kan nuti arganne inni 10ffaa hafuura qulqulluu isa abdachiifamnee fo'amneetu. Fo'amneetu eebba hafuuraa arganne. Akkamitti ittiin xumurru hafuura qulqulluu abdachiifamnee fo'amneerra.
hafuura qulqulluusaa abdachiisamne sanaan fo'amneetu eebba hafuuraa arganne jechuudha. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Egaa karaa hafuura qulqulluu fo'amne eebba hafuuraa arganneera, eebbifamneera. Maqaan Yesuus bara baraan haa eebbifamu. Egaa namoonni sagalee kana dhageessan waliif sheer gochuu akka dandeessan hiriyoota keessan bira ga'uu akka dandeessan isiniin jenna. Kutaattaa nutti deebi'ee akka wal arginutti nagaan tura amma sagalee kanaaf yeroo Waaqayyoo kadhannu ta'a. Gooftaa hundumaa dandeessu Yesuus ilma Waaqayyoo galanni ulfinni bara baraan siifatu dubbii dhageenya kanatti qabamnee jiraachuu akka dandeenyu birina lagannee Waaqayyichi gabatee laphee keenya irratti nu mallatteessi guyyaa ofaatti keetti nu yaadadhu bara baraan eebbifamii yeroo hafe nu eebbisi maqaa Yesuusiin ameen. Egaa jaalatamtoota maatii chaanaalii keenya kan taatanii sabiskiraayib laayik sheer gochuun hiriyoota keessan biraan akka geessan koomentii gochuun akka nu cinaa dhaabattan isiniin jenna. Karaa garaagaraan yaada keessan barreessuu dandeessu. Nagaa Waaqayyoon nagaa torban fuula arginutti nagaa viidiyoo xanuutu arginutti nagaan nu tura eebbifamaa.